السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو فيا كيسني بقى جراتن. الرودو كتابو يدبسو جروتي سينا كانت تولدكو كان باينة تولين الرتي أرجع سني في اللي قودو بربادي. سيني شمال جدا ما تدورين سا أبديهم كتاتين جدا. ناوجين ترى. بردوري كيسا ماتي تكو كيسا درجة مكان سا يوسف جدا مجراتوري. يوسف ماتي هي سكيسة دلته أبان إسا قلنا بولاتوري هاتي إسا مو دبرتي هجي ججبا هجتون بيكم تترته ماتين إساني كبيني قدا هنقبن غرو أمانتي أمانمون ما في جالة ولتقبون بيكمو ربي ساني صداتو ولس أمانو في والجالة چودان بيكمو ماتين گنجا چودا هاتي سوفيرو هندا أكنا جتة إسا قرسي تره ilmako namni qabeenya dhabuun hiyyeessa miti namni abdii fi naamusa gaarii dhabuutu hiyyeessa jedhama malee qabeenya dhabuun hiyyeessa hin jedhamu jettee isa gorsiti. Yusuf jecha akkanaa onnee isaa keessa kaa'ee guddate guyyaa tokko hiriyoonni isaa gara magaalaa deemanii hojii salphaan qarshii argachuu jalqaban saamuus ta'uu danda'a hojiin akkanaa. Isaanis Yusuf waamanii akkana jedhan kottu maallaqa saffisaan ni arganna rakkina hunda keessaa ni baanaa jedhaniin. Yusuf garuu deebisee akkana jedhe qarshiin karaa sirrii hin taaneen argamu yeroo muraasa nama gammachiisa garuu jireenya guutuu nama gaddisiisaa jedhee dide. Kanaaf hojii sirrii filate. Yeroo muraasa booda hongeen guddaan dhufee midhaan isaanii badee horiin isaanii du'ee maatiin isaanii rakkoo cimaa keessa seenan. Abbaan Yusuf abdii kutatee boo'uu jalqabe. Yusuf garuu harka abbaa isaa qabee akkana jedhe. Abbaa koo Rabbi balbala tokko yeroo cufe kan biraa bana. Hanga lubbuun jirrutti abdii hin kutanu jechuun abbaa isaa jajjabeesse. Jechuunni isaa maatii isaa jajjabeessan. Guyyaa itti aanu Yusuf hojii barbaaduuf gara magaalaa deemee hojii salphaa baay'ee hojjechaa oole. Guyyaa tokko warra mana ijaaruu gargaara. Guyyaa biraa immoo daldaltoota gargaaruun hojjechaa ture. Qarshii xixiqqoo argate hunda maatii isaatiif erga ture. Waggoota muraasa booda qarshii qusateen daldala xixiqqaa jalqabee daldala isa jalqabaatti bu'aa guddaa hin argamsiisne. Yeroo hedduu kasaaraa argee namoonni hedduun akkana jedhaniin ati hojii kana dhiisi hin milkooftu yoomiyyuu ni kasaarta waan ta'eef hojii kana dhiisi carraa hojii hin qabdu jedhanii isa dhorkaa turan. Garuu Yusuf akkana jedhe dogoggorri na barsiisa malee na hin dhaabu jechuun deebii deebiseefi guyyaa guyyaan waan haaraa barataa hojii isaa fooyyessaa deeme. Bara muraasa booda daldalli isaa guddatee namoota baay'eef carraa hojii uumee maatii hiyyeessa gargaaruu jalqabee barattoota qarshii dhaban ni deeggara ture. Guyyaa tokko manguddoon tokko isa gaafate ilma koo maaliin akkana guddate jedhee Yusuf kana gaafate. Yusuf kolfee akkana jedheen ani milkaa'e jechuun koo kufuu dhabee miti yeroo hunduma kufee deebi'ee ka'eetiin milkaa'e jedheen. Kan nama milkeessu carraa qofa miti hojii obsaa fi amanamummaa rabbitti hirkachuudha jedhee deebiseef. Namoonni jecha isaa dhaga'anii hedduun jireenya isaanii jijjiiran. Dargaggoonni hojii jalqaban maatii wal gargaaruu jalqaban magaalaan sun suutaan jijjiiramte jechuudha. Yusuf yeroo dulloomee ilmaan isaa walitti waamee akkana jedhe qabeenyaan isiniif dhiisee deemu hundisaa ni bada ni dhuma garuu naamusa gaarii hojii cimanii hojjechuu fi amanamummaa fi sodaa rabbii yoo qabaattan eessa jiraataniyyuu ni kabajamtu jedhee dhaameef ilmaan isaaniitiif. Erga jecha kana dubbatee booda namni hundi akka gorsa isaa hojiirra oolchu waadanaaf galaa jedhee waadaa galche ilmaan isaa jechuudha. Maaltu baratama seenaa kanarraa maal baranna jedhee yaadetiin seenaa kana isiniif fiduu barbaade. Tokkoffaa irratti abdii kutachuun furmaata miti. Rakkoon tokko gaafa dhufee si rakkise furmaata biraa ulaa biraatu siif banama jechuudha. Kalammadaa rakkoon nama cimsuuf dhufa. Rakkoon si cimsuuf dhufa malee carraa sitti cufuuf hin dhufu. Akkasuma hojiin sirriin yeroo fudhatus bu'aa guddaa fida suutarratti jechuudha. Amanamummaan Rabbi biratti nama birattis baay'ee jaallatamaadha. Namni hojii isaa obsaan hojjetu guyyaa tokko ni milkaa'a. Rabbitti hirkachuun humna guddaa namaaf kenna. Milkaa'inni dhugaa of qofaaf utuu hin taane namoota biroollee ol kaasudha jechuudha. Ofii keetii gaafa fayyadamtee kaate namoota biroollee karaa keetiin akka milkaa'anu jechuudha. Milkaa'inni har'aan dhufu. Waan xiqqoo tuffachuu dhiisudha. Akkuma Oromoon jettu hancufni idaa galaanaati yookaan gororri jechuudha idaa galaanaati. Yoo bishaanitti hancufa yookaan gogorri tuftee itti dabalamti jechuudha. Akkuma sana hojiillee tuffachuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Seenaan kun waan baay'ee tokko natti tolee fi na gammachiiseef isiniif fide. Yoo isinitti tole egaa koppii linkii gochuun dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.